waan tokko dubbadheen ammas kana warra koreetti dabarsa jarana waan tokko toon hin dubbatin on deeme xinnoo natti dhaga'ame xinnoo ishee dugda duubatti deebi'uun barbaade gara 80moota keessa namni qophii dhangaa jedhamu tokko televezyiinii Itoophiyaa irratti daawwattan jirtu biyya kana keessa namni as keessa jirtan jirtu dhangaa kana yeroo qophii dhangaa kana hojjennu ture televezyiinii Itoophiyaa keessatti waan amma nurratti godhamu kanatu miidiyaa sana gaggeessu qophii dhangaa kuni afaan Oromoo artiin Oromoo laga nama ceesisu yeroo jennu lakki jenneetti ciccinee gaafa Oromoon jaalatu booda maaliif siyaasa irraa dheessituu aadaaf afaanitti maaliif gamtuu jedhaniiti basaasa nu jala kaanii gara biraatiin immoo nu dararuu jalqaban gaafa sanas otoodhuma miidiyaa mootummaa jala jirru dararamaa turre sanan beeka miidiyaa gaafanani akka Oromootti yaadee akka Oromootti dubbadhe gaafan bilisummaa koo argadhe jedhee eenyu godhu gaafan Asmaraa dhaqee sagalee bilisummaa Oromoo irratti afaan Oromootiin yaadee afaan Oromootiin barreessee afaan Oromootiin dubbise ture har'a sanuma keessa jira egaa bara sanan duubatti deebi'ee yaadachiisa bara dhangaa sana yeroo sana warra dhangaa gaggeessu keessaa tokkon ture yeroo sana nama tokkotu ture namni kuni diraamaa barreessu diraamaa keessatti akti gochuu warra kaan qindeessu amala bareeda tokkoon beekama ture nama kana keessaa fuunee ol guddifnee qopheessaa goonee ol guddifne sana boodaan biyya sanaa nan ba'ee Saamu'eel Dhaabaa namni jedhamu kan qopheessanii dhukkubsatee nama lama ta'aniiti sagantaa sana gaggeessuu jalqaban dhaggeeffadhaa wayiifan saniin jedha gaggeessuu jalqabanii sagantaa sana jabeessaniitti fufnaan booda isaanis biyyaa ba'anii sagantaa sana warra kaadireetti kennaniiti afaan keenya fi aadaa keenya guddifna sagantaa jennu sagantaa boqqolloo godhan kan qonnaatti deebisan sana boodan bade sagantaan suni akkasitti otoo jirru anis Asmaraan dhaqee namoonni nu yeroo sana wajjin hojjennu ammas deebanii Asmaraatti wal argine Asmaraatti wal argine yeroo jennu yeroo guddaa wajjin dabarsine namni tokkoon beeka Asmaraatti waajjira dhaabaati kan inni ta'a maanguddoota faana Daawud faana namni kuni namatti bu'uun barbaadu maanguddoota kana wajjin taa'uun cinqameetii ture anuti immoo warri gaazexeessitoota sabaa'oo qophaa keenya jirra achumaanan nama kana waamee koottuu na bira taa'ee jedheen siree kuwiinii jettanii miti siree ishee xixiqqoo jirti miti kan nama tokko sanaan irra rafan ture koo wajjin rafnaan jedheen lama taanee wajjin hin rafne yeroo sana maqaan moggaaseef alga waraashin jedheen alga waraash sun abbaa sanaan galle yeroo sana maaliif akkanaan kan jedhu ani piroosesiin kiyyanaa dhumaa waan jiruuf gara Kanaadaa deemfan ture kanaafi namni kun jaarsolii keessa taa'ee cinqamurra dokoo fudhata jedheen haala mijeesseef sana booda achiin ba'ee namni kun OMN dhaabbannaan ana durayyuu OMN keessa seenee OMN halkaniif guyyaa otoo hojjetu dhanni dhaabbatee halkaniif guyyaa otoo hojjetu dhagni akkanatti ollachuu isaati faan dhagaan ture riippoortiin qaqqaba ture achittis televezyiinii Itoophiyaatti alaqaa xiqqoo isaan ture achis OMN itti yeroo dhufes alaqaa xiqqoo ture faana tajaajilaa turre booda gaafa nuti biyyatti gallu immoo namni kaanii hojjaa biyya alaa sinirraa kunnee gara biyyaatti galla jennaan inni duruyyuu OMN kanuu uumameefi ummata biyya keessatti malee nuyi biyya warra ala jirruuf mindaa akka kaffaltanii miti jedhee harka ta'ee nu gaggeessa. Namni kuni har'allee otoo isin as jirtanuu kaameeraa qabatee nu faana dhaabata. Mahammad waggaa 19 booda har'a ijaa wal argine waggaa 19 booda. Mahammad har'allee waggaa 19 umriin koo jedheeti mata dargaggummaa Kanafi Muhammad nama keenya guddaadha kennaa biraan qabuuf isaaf jaalala obbolummaa nama lafa kana har'a uummata fuulduratti naasaa nama warra deemte oo namni itti balleesse anatu balleesse jedheeti nama nagaa buusa malee situ balleesse jedhee quba namatti hin qabu isa duriin sinitti amma biyya alaa dhufee diiyaasporaa dhatee yoo jijjiirrate beeku kanaafi otoo kennaa keessan gumaacha kanan kennin daqiiqaa tokko yookiin lama
gabaabsee Muhammad waan tokko akka jedhu naffeera jara kana nayyan siifne jidduudhaan hin cabsee seene na of kalchaa. Wanti hojjedhu kana dadhabsiise caalaa jechi inni jedhee ana akkasitti hin eegne gaafa nama lamaanillee walii hafne akkuma har'aa kana yeroo rakkoon jiru yeroo afaan Oromoo sa'aatii takkittiin sunuyyuu akka badu dhiibbaan garagaraa godhamaa ture wanni garagaraa gaafa achirra ka'usan warra jira waliin warri afaan Oromoo sun aadaan Oromoo afaan Oromoo akka hin banne jedhanii tattaafataa turan wajjin itti cichee nama waliin hojjetaa ture akka hiree ta'ee inni na dura biyyaa bahee deeme ani bakka sanitti walitti dhufna hin jenne deemnee eegisanii Asmaratti walitti dachaane dhuguma gaafa ani achi dhaqqusan inni yoosuu bakka sanii ka'ee hedduun turre bakka sanii deeme haqa namaa namni namaa beeke isa caalaa wali namaa guutu hin jiru dhugaa namaa namni namaa beeke isa caalaa wali namaa guutu hin jiru OMN gaafa asii deemu akka 2018 jalqabarraa hojjetaa ture ani akkuma inni jedhe san an jechuma san iyyuu qabatee akkasitti jechuu ajaa'iba natti ta'e gaafa biyyatti galaa OMN jedhan haayoon inni dhaabateefu ummata ala jiru kana qofa osoo hin taane guddaan ka biyyaa waan ta'eef tokkoffaa dhugama qofa hojjedha ragaa dhugaa qofarra dhaabadhaatii hojjedha lammaffaa ammoo amala nama biyya alaatiif haala biyya alaatiifi ka biyya keessaa addaan baafadhaatii bifa saniin hojjedha akkasitti addaan baane akka akkuma itti jedhe waggaa 19 booda bakka kanatti carraa walitti nu deebise dajanee hedduu galatoomii isinillee galatooma nagaan naa tura.